guyyaan tokko dhaloota haadha keenya dubroo Maariyaamidha. Akkasumas qulqulluu ergamaa Raagu'eelidha. Ammas qulqulluu Eeliyaasdha, raajaa Eeliyaas jechuudha. Ammas duuka bu'aa Kiristoos kan ta'e qulqulluu Barteelemoos jechuudha. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Jaallatamtooti maatii Kiristoosiin kiristaanaa, Amaanu'eeliin amantoota kan jedhamtan, sagalee kana dhaga'aa kan jirtan, nagaa Waaqayyo nuuf reen, nagaan isin gaafadha akkam jirtu, akkamiyyoo nageessanii, galateeffamuun amala isaa kan ta'e maqaan Waaqa keenya Yesuus Kiristoos kaabaa kibbaa bahaa lixatti uummatoota 22 biratti kan ulfaateef kan galatoomee nuuf haa ta'u. Ilma waamanii haadha kan biraan hambisnee maqaan haadha keenya dubroo Maariyaamis kan ulfaateef kan galatoomee nuuf haa ta'u. Qulqulloonni ergamoonni toloonni waa'ee cubbuu keenyaatiif kan fuula Kiristoos ilma Maariyaam dhaabbatanii nuuf kadhatan akka sadarkaaf aangoo isaaniif kennameetti ulfinniif galanni guddaan isaaniif haa ta'u. Yoo akka fedha Waaqayyoo ta'e har'a gaafa guyyaa tokkoo kanarraa kaasnee hanga guyyaa 30tti ayyaanota manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kabajuu guyyaa tokkoo hanga guyyaa 30tti kan jiran wajjin seenaasaa gabaabinaan wajjin ilaallachuudha. Kanaaf har'a guyyaan tokko dhaloota haadha keenya dubroo Maariyaamidha. Akkasumas qulqulluu ergamaa Raagu'eelidha. Ammas qulqulluu Eeliyaasdha, raajaa Eeliyaas jechuudha. Ammas duuka bu'aa Kiristoos kan ta'e qulqulluu Barteelemoos jechuudha. Kana seenaa isaanii gabaabinaan wajjin ilaalla. Amma guyyaa 30tti akkasitti yoo Rabbii nu gargaaree Waaqayyo nu gargaaree wajjin turra. Waaqayyo nu gargaaru. Dhaloota haadha keenya dubroo Maariyaamii. Yaa Libaanoon yaa dachee badhaatuu, yaa tulluu Libaanoon yaa ayyaanoftuu jedhee qulqulluun Solomoon weedduu caalu yookiin faaruu isaa keessatti boqonnaa 4:8 irratti barreessee ture. Dhaloota dubroo Maariyaam jalqabarraa kaasee yommuu ilaallu seenaa nama ajaa'ibuu fi kan adda ta'e arganna. Beektaa fi Baxriiqaa kan jedhaman haadha warraa fi abbaa warraatu ture. Namoonni kun dubroo Maariyaamiif gara duubaatti dhaloota ja'affaa turan, warra baay'ee sooressaa fi kun isaan hafee kan hin jedhamne turan. Qabeenyaa guddaa haa qabaatan malee dhala dhabuudhaan yeroo dheeraadhaaf gaddaan Waaqayyotti boo'aa turan. Baay'ina qabeenya isaanii irraa kan ka'e gaafa sa'aa fi qotiyyoo isaanii irratti warqii hidhaniif ture. Akkasumas gaddanii osoo jiranii guyyaa tokko abjuu nama ajaa'ibsiisu tokko argan. Abjuun isaanis jabbii adiin yoo mooraa loonii isaaniitii baatu, jabbii sunis jabbii wal fakkaattu dhalaa deemuudhaan ja'affaa irratti garuu yoo addeessa dhaltu fi addeessu kun immoo torbaffaa irratti yoo biiftuu dhaltu argan. Icciitii abjuu kanaas baruudhaaf nama abjuu hiikuu beeku bira deemuudhaan abjuu isaanii itti himan. Namni abjuu hiiku kunis daa'ima ni deessu. Jabbiileen fakkeenya daa'immaniitii. Dhaloota ja'affaa irratti kan addeessa agartan garuu kan hangamaa olitti dhalatan irraa daa'ima namaa hundaa kan caalu ni deessu. Icciitiin biiftuu sanaa garuu anaaf hin ibsamne. Tarii raajaa yookaan mootii ta'innaa laataa jedheen. Isaanis waa'ee biiftuu sanaa yeroon haa hiiku jedhanii gara mana isaaniitti deebi'an. Kana booda dhalanii argatan. Maqaa daa'ima dhalatees He'emaan jedhaniin. Hiikni isaas wareega koo argadheeraa naaf qaqqabeeraa jechuudha. He'emaan Derdeen immoo Toonaan Sikaariin, Sikaar Hermeellaan ammoo Haannaa deesse. Haannaan ammoo Iyyaaqeemitti heerumte garuu dhala dhabuun Beektaa fi Baxriiqaa irra ga'ee ture sun deebi'ee Haannaa fi Iyyaaqeem irras ga'e. Isaanis dhala dhaban. Daa'ima dhabuu isaaniitiinis gadda guddaatu itti dhaga'amaa jiraachaa turan. Dhala dhabuu isaaniitiin ilaalcha badaa namoota isaan irra ga'aa ture. Keessaa tokko akka fakkeenyaatti yoo ilaalle guyyaa tokko gara mana qulqullummaa balchaa yookiin immoo kennaa kennuuf yeroo deeman lubni mana qulqullummaa sun isin immoo Waaqayyo cubbuu keessaniin miti kan dhala isin dhawwate jechuudhaan balchaa isaanii harkaa fudhachuu dide. Kanaanis baay'ee gaddaa turan. Guyyaa tokko muka jala taa'anii yoo bullaallaan yookiin gugeen ijoollee isaanii wajjin taphatan Haannaan agartee yaa Waaqa
kan bullaallaa kanaaf dhala kennitee anaaf dhala na dhawwattee ani uumamni koo dhagaarraatii laataa jettee gadditee boossee kadhatte. Achumaanis maaloo yaa Waaqa yoo ilmoo nuuf kennitee dhiira ta'u qotee nuuf haalaatu hin jennu dubaras yoo taate bishaan waraabdee qoraan cabsitee akka nuuf ergamtu hin barbaannu mana kee keessatti akka guddattu siif kennina jedhanii Waaqayyoon kadhatan. Sana booda Waaqayyo kadhannaa isaanii ni dhaga'e. Haannaanis ergamaa Waaqayyootiin misiraachoon itti himame ni ulfooftes. Yeroo Haannaan ulfooftuttis ajaa'ibni garaa garaa raawwatameera. Haannaan adaadaa Barseebaa jedhamtu qabdi ture. Adaadaan ishee kunis ija tokko qofa qabdi ture. Yaa Haannaa, Waaqayyo si yaadateera natti fakkaata, harmi keetis gurraacha'eera, hidhiin kees goggogeera jettee garaa Haannaa yommuu qaqqabdu iji ishee ifeefii jira. Hiikkaa galata Maariyaamiirraa argame. Dabalataanis mucaan eessuma ishee tokko du'ee osoo boo'aafii jirtu yommuu reeffi isaa irra jiru qabattee boosutti gaaddidduun ishees reeffarra bu'e. Gurbichis ol ka'ee nagaan siif haa ta'u haadha lafaa fi samii kan uume jedhee dhugaa ba'eeraaf. Hiikkaa galata Maariyaamiirraa argame. Kanarraa kan ka'e Yihuudoonni itti hinaafuutti ka'an. Kun osoo gadameessa keessa jiru ajaa'iba akkanaa kan raawwate guyyaa dhalate akkam nu godha laata. Kanaan dura sanyiin isaanii Daawitii Solomoon waggaa 40 nu bitanii darbaniiru. Kan dhalachuuf jiru kun immoo akkam nu godhinnaa laata jedhanii itti hinaafuutti ka'an. Yihuudoonni waan itti hinaafaniif Haannaan gara gaara yookiin tulluu Libaanoositti jalaa baqatte. Achumaanis Haannaan gaara Libaanos irratti dubroo Maariyaamii deesse. Dhaloota ishee kanas ogummaa qabeessi Solomoon ilmi Daawit akkas jedhee faarfateeraaf. Yaa kaadhimaa koo Libaanosii kottuu roggee tulluu Amaanaa irraa, roggee tulluu Saanerii fi Heermoon irraa, iddoo jireenya leencotaa irraa, tulloota qeerramsaa irraayis ilaali. Wedduu caaluu boqonnaa 4:8 irratti ni arganna. Yommuu Haannaan gaara Libaanoositti deessus namoonni Haannaa beekan gara tulluu Libaanoositti ishee gaafachuudhaaf waan nyaatamu hidhatanii yookiin qabatanii gaaricha irra ol ba'uun gaafataniiru. Kanaaf hanga har'aatti kunoo gochaa sana yaadachuudhaaf caamsa bultii tokko alatti bunni didanfaa, mulluun yookiin shuummoon ni affeelama, daabboonis ni cabaa. Sirni garaa garaa dhalachuu dubroo Maariyaam nama yaadachiisanis ni adeemsifamu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa qulqulleetti haadha keenya dubroo Maariyaamiin nutti araaramu, sugni ishees nu waliin haa ta'u. Ameen. Tokkos har'i guyyaan tokko yaadannoo qulqulluu ergamaa Raagu'eelidha. Raagu'eel jechuun ajajaa yookiin dursaa ifootaa jechuudha. Kunis addeessa, aduu fi urjiilee kan deddeebisu, ilma namaaf, biqiltootaa fi uumamtoota hundaaf ifa kan sooru jechuudha. Ammas Raagu'eel jechuun jabaan jabootaa Waaqayyo jechuudha. Jabaan jabootaa Waaqayyo jechuudha. Yommuu haati keenya waggaa 64tti boqottutti foon ishee gara jannataa yommuu fudhanitti kan waliin ture ixaanaan kan ulee fi hibistii kan soore ergamaa kanadha. Ifoota irratti kan muudamedha. Addaamiif dhaloota 7ffaa kan ta'e Henook akka dubbatetti qulqulloota ergamootaa keessaa tokko kan ta'e jiinii fi gadoo bahuu jiinii kan gadoo bahu Raagu'eel ifoota irratti muudame. Dirsaana Raagu'eel irraa kan jiru samii haaraa fi dachee haaraa bakka buusuuf addunyaa jijjiiruuf aboon kan kennameefidha. Dirsaana Raagu'eel kan onkoloolessaarraa ni arganna. Loox ijoollee fi haadha warraa isaa waliin ibidda gamoraarraa yookiin volkaanoo jalaa kan baraare abaarsa Bala'aam gara eebbaatti kan jijjiire isadha. Fakkii qulqulluu Raagu'eel irratti kan ilaallus joobirri abbaa mataa 4 kiruubeel 4 keessaa tokko kan fuula joobiraati.
teessoo Sillaasee kan baatanidha. Kunis raajaa Hisqeel akkuma ibsetti kan jirudha. Kunoo ani bubbee gara bitaatii dhufu duumessa ulfaataa ibidda boba'uu fi naannoo isaatti ifus nan arge. Gidduun ibiddichaas akka sibiila boorrajjii ni calaqqisa ture. Ibiddicha gidduus fakkeenyi bineeldotaa afur ni ba'e. Bifni isaanii ammoo bifa namaa fakkaata. Garuu tokkoon isaanii fuula afurii fi kochoo afur qabu. Miilli isaanii qajeelaadha. Faanni miilla isaaniis akka kottee jabbiiti. Akka sibiila boorrajjii isa qulleeffamees ni calaqqisa ture. Kochoowwan isaanii jalaa karaa afuriin harka namaa fakkaatu qabu turan. Afran isaaniitu fuula kochoos qabu. Kochoowwan isaanis wal ni qaqqabu turan. Isaanis adduma addaan gara fuula duraatti qajeelanii adeeman malee gar tokkottiyyuu hin jallanne. Fuulli isaanis akka kanatti fufee jiru fakkaata. Fuula isaanii duraan hundumti isaanii akka fuula namaa fakkaatu. Afran isaaniitu gara mirgaa isaaniitiin fuula leencaa fakkaatu qabu. Afran isaaniitu gara bitaatiin fuula saawwaa fakkaatu qabu. Afran isaaniitu gara dugda duubaatiin fuula joobiraa fakkaatu qabu jedhee raajaa Hisqeel dubbatee yookiin barreessee ture. Hisqeel boqonnaa 1:4-10. Waaqayyo ergamaa kanaaf waadaa galeera. Kanaanis Waaqa Raagu'eelii naaf araarami jedhee jecha tokko yoo dubbatee akka jaallatamaa koo akka Abrahaam, akka Yisaaq, akka Yaaqoob kabajaa fi amanamummaa nan kennaaf. Gonfoo kabajaas nan gonfachiisa jedhe. Bara dheeraa ji'oota dheeraas nan kennaaf jedhe. Fulbaana tokko ammoo ergamaa Raagu'eel ergamoota jiraniif afuraffaa ta'ee kan itti muudamedha. Caamsaa tokko ammoo Henokiif icciitii guyyaatti ibsedha. Galatni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa ergamootaatiin nutti araaramu. Sugni ergamaa qulqulluu Raagu'eel nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Tokkos harri guyyaa yaadannoo raajaa Eeliyaasidha. Eeliyaas jechuun Waaqayyo gooftaadha yookiin Waaqadha jechuudha. Dhaloonni isaa gosa Lewwii irraa. Abbaan isaa Iyyaseeniyyuu yoo jedhamu, haati isaa ammoo Toonaa jedhamti. Biyyi isaa ammoo Tesbiyaa ishee Gala'aadidha. Qaamni isaa rifeensaan kan uffifamedha. Yoo dhalatus uffata abiddaan maramee dhalate. Lammaffaa Moototaa boqonnaa 1:8. Bara mootichi Aka'aabii fi mootittiin Elzaabeel jedhaman kan luboota Waaqa harkee 850 bulchan lakkii karaa Waaqa harkee kana hin deeminaa yoo jedhee isaan gorsuu, isaan garuu isa dhaga'uu hin barbaanne. Kanaaf egaa Waaqa harkeen keessan isinaaf fayyisu jedhee waggaa 3 roobni akka hin roobne kadhatee samii cufeera. Laftis wanta biqilchitu akka hin qabaanne ni dhorke. Tokkoffaa Moototaa boqonnaa 17:1. Roomee boqonnaa 11:2-4. Yaaqoob boqonnaa 5:17-18. Elzaabeel jalaa badeera. Gara lafa fagoottis baqateera. Isaaf garuu arraagessi nyaata isaa fidaafii jiraate. Tokkoffaa Moototaa boqonnaa 17:2-7. Booda nyaanni isaaf arraagessaan dhufu jalaa hafe. Lafti inni bishaan irraa dhugus ni gogde. Waaqayyo gara Sarabtaa deemi jedheen. Innis dhaqee bishaan na obaasii waan nyaatamus naaf kenni jedheen. Isheenis egaani wanta nyaatamuu tanumaan qabaa. Dhaqeen tolchee anis mucaan koos nyaannee duuna jetteen. Eeliyaasis midhaan isheen qabatte sana hanga barri beelaa darbutti haasfaa'u jedhe. Yoo ol seentu daakuunis dammis guutuu ta'ee agarte. Boodas mucaan dubartii sanaa jalaa du'e. Isheenis mucaa ishee gara Eeliyaas fiddee kadhannaa gochuufiidhaan yeroo 7 irratti kufee yoo ka'uun mucicha du'aa kaaseera.
tokkoffaa moototaa boqonnaa 17 lakkoofsa 8-24. Mootichis isa argatee kan Israa'el beelaan fixu si'ii jennaan, isin malee warra waaqa harkeetti bulu hanga yoomiitti laphee lamaan okkoltan? Ba'aal waaqa yoo ta'e isatti bulaa, yookiin immoo waaqayyo waaqa yoo ta'e isatti bulaa, tokko filadhaa jedheen. Ammas wareega dhiyeessine. Isin kunoo luboota 450 kan waaqa harkee qabdu. Raajni waaqayyoo garuu anuma. Wareega dhiyeessine isa waaqayyo jaallatu haa ilaallu jedheen. Yeroo kana isaanis wareega dhiyeessanii yoo eegan, abiddi samii irraa buutee wareega isaanii fudhachuu yookiin gubuu didde. Inni garuu, waaqni keessan rafeera ta'a. Dhaqaatii kaasaa jechaa itti qoosaa ture. Isaanis nafa isaanii shootalaan waraanaa hanga dhiigni isaanii ba'utti kadhatanis hin taaneefi. Isaan booda immoo inni dabaree isaatti aarsaa ni dhiyeesse. Abiddi samii dhuftee aarsaa isaanii gubdeef. Innis luboota waaqa harkee hundumaa isaanii ajjeesiseera. Kana booda gara tulluu Qarmeloos irra ba'ee kadhate. Duumessi xinnoon takka mul'attee yeruma sana roobni roobe. Guyyuma sana biqiltuun biqilee midhaanis ga'ee nyaatanii bulaniiru. Tokkoffaa moototaa boqonnaa 15 lakkoofsa 6. Elzaabeel akka luboota waaqa harkee ajjeesise waan dhageesseef, anis bor akkasuman isa godha jettee dhaadatte. Tokkoffaa moototaa boqonnaa 18 lakkoofsa 17. Seera ba'uu boqonnaa 19 lakkoofsa 3. Ergamaan waaqayyoos ija Elzaabeel jalaa akka baqatu itti himnaan rifatee gammoojjii gara gammoojjii osoo deemuu muka jalatti boqote. Ergamaan waaqayyoo ka'i jedhee nyaata dhiyeesseef. Guyyaa 40 fi halkan 40 deemee Damaasqoo ga'eera. Achittis Eelsaan yoo qotu arge. Eelsaanis qotiyyoo isaa qalee nyaachisee faana bu'eera. Tokkoffaa moototaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1. Akaab du'ee Akaaz mo'e. Innis waa'ee isaa yommuu Eeliyaasiin gaafachiisutti, ni duuta malee hin fayyitu jedhee itti erge. Akkuma raajaa Eeliyaas jedhe mootichis ni du'e. Yeroo guyyaan ol ba'uu isaa ga'u, Eelsaatiin gara Beetelaan ol ba'aa, asitti na eegi jedheen. Eelsaan garuu si biraa hin hafu jedhee dide. Ammas Iyaarikoon deema, asitti na eegi jedheen. Eelsaan ammas gonkumaa akka isa biraa hin hafne kakate. Iyaarikoos gahani. Yordaanosiin deemaa na eegi jedheen. Si biraa hin hafu jedheen. Yordaanos uffata isaan bakka lamatti muree cehe. Eeliyaas Eelsaadhaan, wanta narraa barbaaddu na kadhadhu jedheen. Hafuurri kee dachaa 2 ta'ee narra haa bulu jedheen Eelsaan. Innis, yoon ani fudhatamu yoo na agarte kadhannaan kee siif ni raawwatamaa jedheen. Saragallaan ibiddaa adda isaan baase. Eelsaanis yeroo Eeliyaas ol ba'u argee, abbaa koo jedhee yoo waamu, Eeliyaas uffata isaa bakka 2tti tarsaasee tokko darbateefii ol ba'eera. Lammaffaa moototaa boqonnaa 2. Raajichi Milkiyaas osoo guyyaan waaqayyoon ga'iin raajicha Eeliyaasiin, nan isiniif erga jedhee raajii dubbateera. Milkiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 5. Kanarraa kan ka'e namoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Eeliyaasidha jedhu ture. Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 28. Garuu Eeliyaas ta'ee kan dhufe Yohaannis Cuuphaadha. Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 14. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 17. Yeroo Yesuus Kiristoos
gaara Taaboor irratti ulfina isaa agarsiisutti Eeliyaas isa waliin dubbachaa ture. Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 10 hanga 13, Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 30 hanga 33. Guyyaan yaadannoo ol ba'uu raajaa Eeliyaas amajjii 6dha. Galanni Waaqayyoof, haadha isaa dubroo Maariyaamiif, ulfaataa fannoo isaatiif haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa qulqullicha kanaan nutti araaramu, sugni isaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Tokkos har'a guyyaa yaadannoo duuka bu'aa gooftaa Yesuus Kiristoos kan ta'e qulqulluu Bartelemewoosidha. Bartelemewos jechuun nama kuduraalee kunuunsu jechuudha. Kutaan lallaba isaa biyya Ilwaa jedhamtu waan ta'eef biyya sanas beekuu waan dadhabeef dursaan duuka bu'ootaa qulqulluu Phexros geessee akka deebi'u waliif galan. Kanaanis osuma gara sanatti deemuuf kaanii jiranuu daldalaa gaala fe'ee deemu tokkoon waliin deemnaa nuti garboota Kiristoosii jennaan namtichi isaan ni dide. Sana booda mala addaa baafatanii daldalaa biraa eegan. Yommuu daldalaan biraa sun dhufus qulqulluu Phexros, kunoo maaloo garba kanan gurguruu gara Ilwaa deemaan jira, waliin haa deemnu jedheen. Qulqulluu Bartelemewos akka garbaa ta'ee Phexros ammoo akka nama garba gurguruu ta'ee namicha waliin deeman. Sana booda namtichi garba argachuu isaatiin gammadee maal ogummaan isaa jedhee Phexrosin yommuu gaafatutti, Phexros ogummaan isaa guddaan waynii to'achuudha jedheen. Kanaanis walii galanii namtichi istaatirii 30 bitatee gara Ilwaa seenan. Yeroo namtichi fe'aa isaa sirreeffatu qulqulluu Phexros maallaqicha dhoksee Bartelemewositti kennee hiyyeessaaf kenni ittiin jedhee gara biyya dhufeetti deebi'e. Qulqulluu Bartelemewos erga namichatti gurguramee waliin deemuu eegalanii booda imala isaanii irratti ajaa'iba garaagaraa raawwateera. Karaan harkaa badee gammoojjii bishaan hin qabne keessa waan seenaniif gaalonni isaan oofanii deeman dheebuu irraa kan ka'e ni du'an. Qulqulluu Bartelemewos kadhannaa taasisuudhaan gaalota kana du'aa kaaseera. Mana namichaattis waynii eegaa ta'ee erga ramadamee booda muka biraatti maxxansuudhaan akka margu taasiseera. Guyyaa biraas namichi waynii ilaalu yoo dhufu boofti hiddee isa ajjeese. Namichas kadhatee fi du'aa ni kaase. Kanaanis uummanni achi jiru gooftaatti ni amanan. Kiristaanummaanis ni babal'ate. Kana booda gara Ilwaa deemee, Ilwaa ammoo biyya namni nama nyaatudha. Waaqayyos akka isa gargaaruuf Indiriyaas gara biyya kanaa akka dhaqu ergeef. Warri biyya sanaas bineensota akka isaan nyaataniif itti gadi lakkisan. Bineensota isaan nyaachuuf gadi lakkifaman kana hunda nyaatee ni fixe. Biyya kana kan bulchaa ture hanga niitiin Agriiphaa itti amantutti barsiisee wangeela babal'iseera. Kanaanis mootii Agriiphaan Bartelemewosiin waaqarkee kootti bulchu malee jedhee gogaa jiidhaadhaan maree bishaan galaanaa keessatti gatee wareegamummaadhaan dabarseera. Foon isaas uummanni argatanii fudhatanii awwaalaniiru. Fulbaana 1 yaadannoo boqonnaa isaati. Qulqullichi kun gara Nuubiyaa yookiin Itoophiyaa akka dhufee barsiises Ruufinoosii fi Sooqiraaxis kitaaba seenaa isaanii keessatti galmeessaniiru. Gama biraatiin seenaan duuka bu'aa kanaa akkuma duuka bu'aa Maatewos uummattoota kaaba Afrikaatiin kan wal qabatu. Barreeffamoonni ibsan kan Ruufinoos fi kan Sooqiraaxis malee ni jiru. Kunis barreeffama kitaaba Abrihiit kan
mariiraas amaan argatanii hiikanii barreessan keessatti duuka bu'oota kaan caalaa uummata Oromoo dabalatee uummatoota saba hedduu Afrikaa jiran kan cuube duuka bu'aa kana akka ta'e ibsa. Duuka bu'aa Barteelemoos biyya Hindiitti hanga Armaaniyaatti biyyoota garaagaraa keessatti barsiisuun isaa qabsoorrii fi qorattoonni seenaa ni ibsu. Gara Afrikaas kan seenee buufata doonii barbaariin akkuma abboommiin kitaaba qulqulluu egaa dhaqaa maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin cuubuudhaan saba hundumaa duuka bu'oota koo taasisaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 jedhu qulqulluu Barteelemoos Ilwaa fi Barbaritti barsiiseera. Ilwaa kan jedhamte kunis kibba Walloo amma iddoowwan kibba laga Bashiloo akka ta'e barreeffamoonni kitaaba Abrihiit ni ibsu. Lagni inni itti cuuphes Sigixaa jedhama. Lagni kun maqaa kanaan ammayyuu waamamaa haa jiraatu. Haa dhiisuu barreeffamni kun hanga yoonaa adda hin baafamne. Yeroo sanatti Barbaarii fi Tarsees karra buufata doonii beekamaa turan. Keessumattuu Tarsees tokkoffaa moototaa boqonnaa 10:22 irratti akkuma himame mootii Solomoon meeshaalee barbaachisan achiin fichisiisaa akka turee fi bara Iyyoosaafix warqeen Oofer yookiin Affaar keelloon achi fichisiisuuf dooniiwwan akka erge barraa'eera. Tokkoffaa moototaa boqonnaa 22 lakkoofsa 48. Egaa akka kitaaba Abrihiit ibsutti duuka bu'aa Barteelemoos kallattii daawurootiin gosootni jiraatan Ittuu, Shaawoo yookiin Saahoo, Toran, Karrayyuu, Issaa, Adaal, Danaakil yommuu ta'an gara Wallootiin ammoo kan jiran laga Bashilootiin gaditti kan jiran Oromoo Liiban yookiin Luba, Jiillee, Tulluu, Iboo, Berjii, Hobaana, warra Shee yookiin Yajjuu, warra Akkichuu yookiin Abbichuu, warra Baabbooti. Kitaaba Abrihiit boqonnaa 2 guutuurraa ni arganna. Isaan kana keessaa muraasni kiristaana ta'uun qulqulluu Barteelemoosiin akka cuubaman barreeffamichi maqaa gosoota kanaa dha'uudhaan kaa'a. Guyyaa yaadannoo qulqulluu Barteelemoos fulbaana 1dha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa qulqullootaatiin nutti araaramu. Sugni qulqullichaas nu waliin haa ta'u. Hanga bara baraatti. Ameen. Kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise maqaan Waaqa keenyaa kaabaa kibbatti bahaa lixatti uumamoota isaa 22 biratti kan ulfaatees kan galatoomee nuuf haa ta'u. Ameen. ገብርኤል ማርያም አበሰራት ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ አላት።